na nuti yookaa sa'aatii 40 wayii rafne sa'aatii 40 wayii keessatti daqiiqaa 5 sa'aatii takka lama yoo rafne jechuun akka maraanne jechaaf rafne waan kana akka dhageenyirraa jechuudha. Miira keessa gadi baatanii miira keessa gadi baatanii dubbiin facaasina irratti dalagutti jirra. dhibbarraa dhibba maaltu jira garam deemaa jirra maaltu jira dhibbarraa dhibba waan dhugaa social media kanarratti bahee namni lallabaa oolee maalii jechuun bu'aa hin qabu. Maaltu dhugaadha maaltu dhara yeroo ani laayivas akkanatti seenu narraa fahamtan jayyidan akkana narraa fahamtanii kanaa miti garam deemaa jirra garamtu jira maaltu jira eessa jirra CIA isin haa galu qormaata guddaatti nayne qormaata guddaa kanan jedhamne dubbii madhageettaniif gadi baataniitiniin dubbii hin labsina argitanii qormaata guddaatti nayne qormaata guddaa itti nayne jennu kana hawaasni Oromoo hundi dhaga'uu ta'a hundi jayyidan isin haa galu kun osoo booyuu hin ta'in osoo miira keessa galuu hin ta'in osoo waan adda addaan gahin shakkii keessa of hin naqin maaltu maal ta'e hin jedhin nuttu gadi isinii baasa kana nuttu gadi isinii baasa waan haqiiqaa rabbiin jaalatu ka kijiba tokko hin qabne seenaa gubbarraa fuunee ilaa aakir dhageettanii yookaan guyyaa lama sadiin dura dubbii tana silaa nuttu dura gadi baasuu qaba akka fakkitti nuttu baasayyu namni daqiiqama ammaa dhageettaniif dubbii baaftaniin ho'isina taphaatii miti dubbiin ittiin taphatanii miti ta feesbuuk irra oofanii miti istiraatiijii qabdi kaayoo qabdi akka itti haasayamu qabdi okay isin haa galu jayyidan nafsee tana anillee jaaladha ila nama nafsee naa kenne nafseeti yoo kenneef qaalii miti narratti kana waan ta'eef waan dhugaa waan qabatamaa barbaadanii mi laayiva yeroo an akkanatti seenanirraa fahama akka taa'u kanatti qullaa kiyya maaltu dalagamee maaltu bu'ee kulli nu bira jira isin haa galu kana kulli akka waraana Ameerikaa CIA kanatti duunnee laalle taphaa miti akkuma namni dhagayeef lolu kanaa miti taphaa miti maaltu dhugaa maaltu sobaa maaltu dalagamee maaltu oofamee maaltu sadarkaa kana keessa kana isinin jedhe isinitti himu hawaasni keenya kas social media kanarratti baatanii namoonni baay'een bilbilaanlee dubbisa akka social media irratti hin baane dubbiin maal keessa akka kenne eessa akka kenne nu bira eeydan jayyidan dubbii haqiiqaa dubbii rabbi jaalatu tasoba hin qabne jechuun nu bira eeydan hirribatti fixanne hirribaa kaatanii waan baballeessinaa hirribaa kaatanii waan baballeessinaa quban qabdanii waan deemamaa jiru walin cinqinaa isinii galaami haasoynyaan haasoo kun jayyidan isinii gala akkaan wanni kun dhugaamoo dhugaa miti Abu Mus'ab miseenjaraan cinqaa miti fanadda'u ka'e wayita huccuu kana laayiva seene fahama kun akkana isinii haa galu huccuu kana laayiva yeroo seene isinii haa galu kana isinitti himu garuu daddarbitanii achi darbitanii garana gootanii dubbii akkasitti deemtuu miti tun seenaa qabdi siiraa qabdi haasaya qabdi dalagaa qabdi istiraatiijii qabdi kaayoo qabdi waa hunda bu'ura qabdi yoo Oromoo dhugaa taatan yoo hafarsee taatan Facebook irratti hafarsitanii nama haqa isin laalchifattanii hafarsitanii bor shamarran teessan gadi dhiiftan isin
جيدا جيدا والله أن السبع أرمو تورا باي نتلقى أمان وان كانت أما دبينا فرسنا دبينا فرسنا أرمون دبينا فرسنا كان سننجر رامس كايو قبدي واني أكدت ديما مقبدل لي لقامو صبا وجوتنا بيتا ويتان دفن كارورا كانان دفن بيتان مال تدلقمي مال تجرا صبا مودوغا نتو سنيفتا جيدا تاريخ وجيوان دلقمي وجين dhugaa dalagame mosobaan dalagame maaltu dalagame akkamit dalagame yoo dhugaa ta'e akkamit dalagame karoora kamiin dalagame eenyu dalagee eessa dhaqee maaltu dalagee yoo dhugaa ta'e nuttu siniifita yoo hin dalagamne hin jiraa maalii jedhamle nuttu siniifita sa'aatii 40 way sa'a lama yoo rafne rabbiin ka argu 42 keessa sa'a lama yoo rafne hirribni jira jarranu isinii haa galu isinii haa galu kun yoo dhugaa taate oromoo waan jettu eeyna itti achi finne yoo soba taate illee nu isinii fita yoo isin soba taate dubbiin tun huccuu kanaan hin dhufnu yoo dhugaa taate huccuu kanaan dhufna isinii haa galu akkanatti maaltu deemee maaltu dalagamee nuttu isinii fita dhageettanii hin cinqamina bakka mara jira gurri keenya bakka biraa jira arrabni bakka biraa jira luuyni bakka biraa jira harki bakka biraa jira kulliin qaama keenyaa bakka biraa jira kulliin isaa waa fidee dhufaa jira oromoo kulliin isaa kulliin tokkochi akkanaan deebi'aan jiru waan fidee dhufaa jiru kana kuufamaa jira kuufama kana keessatti waan jiru waan haqaa waan rabbiin jaalatu nuttu gadi baasa kanaan ala ammoo feesbuuka kanarratti dubbii takka osoo hin bayyanfatin daqiiqa ma dubbii dhageettaniin gadi baatanii waan ibsina maali waan isiniin jedhu qabu kanarra waa maxxansu waa ibsu guyyaa lamaa sadi iyyitanii cal'isuun xabii'aa kenna nama iyyinuuf qanamnallee nama iyyinuuf qabna nu jayyidan hin beeytan kana nama iyyinuuf hin qabna nama iyyinuuf hin qabna nama namni isaan iyyina jira rabbiin qofti isaa iyyu nama iyyinuuf hin qabna jajjidan qabna walaakin nama namni iyyineef qaba ka rabbi qofti isaa iyyu kun in dabro kanatti maaltu jira nu bira eegaa hagana qofa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hin cinqaminaa nu eegaa anattu tafaasiila dubbii dhibbarraan dhibbatti isinii fida tafaasiila dubbii maaltu akka deema arruuyiiti yatana eennuuf hin sodaadhu rabbii aalamaa malee isinii galaami tafaasiila dubbii aanattu isinii fida cinqaa tokko malee sooshaal miidiyaa irratti osoo nu batii waan adda addaa hawaasa tuqu nama akkanattu akkana godhee duraanuu isin beeynaa kun istiraatiijii nama du'ee nama kufee qofa dhagaa xariiqa qabna karaa deemnuun qabna nu tokko ka isinii himu nadhii gammadaa kaleessa awwaalame taarika kana keessatti ammoo namni biraan awwaalamaa sammuu keessa isin hin yaadin waliin awwaalamnee qabrii seenna malee kana akkasitti beeytan jira nu eeggaddanii magribni illee ga'e kana nu bira eeyda waan jiru dubbii haqa namoonni ammoo waa harkaa hin qabne jechuma dhagayeef laayif irratti baatanii nama wareerina hagas qofa isin hin jira wassalaamu alaykum nu bira eegaa dubbii